Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu ispoortii irraa odeeffannoo galgala kanaaf qabannee simbiraan ga'uuf jenna. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jecha odeeffannoo biyya keessaan yoo eegallu. Taphni torbee jalqabaa Pirimeer Liigii Oromiyaa guyyaa irraa geggeeffamee ooleera. Taphni torbee jalqabaa Pirimeer Liigii Oromiyaa sa'a 3 irraa eegaluun kan geggeeffame Galaanii fi Sirtiin tokko qixa ba'aniiru. Morkii cimaan kan irratti mul'ate torbee jalqabaa Pirimeer Liigii Oromiyaa wiixataarraa sa'a 3 irraa eegaleen Galaanii fi Sirtiin wal morkii cimaa taasiseen galchii tokko qixa ba'uun goolabame. Waaree boodatti fufuun taphoonni liigichaa lamaan kan geggeeffaman yoo ta'u, Giddaa Ayyaanaa fi Ajjeen sa'aatii 7tti eegaluun morkii cimaa taphicha irratti mul'ateen galchii malee qixa ba'anii jiru. Akkasumas Gullisoo fi Muka Xurriin sa'aatii 9tti morkiin isaan geggeessaniin isaanis galchii malee qixa ba'uun qabxii qooddatanii jiru. Taphattoota waliin hiriiranii hin beekne waliinan hiriirsise jechuun Arteetaan dubbatan. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan gareen isaanii guyyaa shaakalaa kan Cheelsiin qixa akka hin argannee fi guyyaa tokko booda tarkifachuu isaa dubbatanii jiru. Kan nuti shaakala hojjenne guyyaa 2 walakkaa qofaa ture kan jedhan Arteetaan kan Cheelsii irraa guyyaa tokko booda tarkifata jechuunis isayyuu taphattoota murteessoo miidhamaan dhabneerra jedhaniiru. Taphattoota kanaan dura wal faana hin taphanneen hiriirsine sanuu tapha cimaa kanarrattis jedhaniiru. Waa'ee kaardii diimaa Kaasiyeedoo kan gaafataman Arteetaan balleessicha sirriitti hin argine. Murtii abbaa murtee nan kabajas jedhaniiru. Qabxii argametti hin aarre. Kun madaalli nuti ofiif keenyu keessaa isa tokkodhas jedhaniiru. Gama biraatiin kilaba kam waliin morkachuu akka dandeenyu argisiifneerra jechuun kan dubbatan Maareskaan gareen isaanii kaardii diimaan dura baay'ee fooyya'aa ta'uu isaa dubbataniiru. Carraawwan hedduu uumneerra kan jedhan leenjisichi bara darbeerra fooyyofneerras jedhaniiru. Karaa sirriirra akka jirru agarsiifneerras jechuun dubbatan. Maareskaan itti fufuun kilaba kam waliin morkachuu akka dandeenyu argisiifneerra jedhaniiru. Abbootiin qabeenyaa kilaba kanaa qarshii baasuu hin jaallatan jechuun Gilaasnaar dubbatan. Leenjisaan Crystal Palace Ole Gunnar Gilaasnaar hojii abbootii qabeenyaa kilibichatti gammadoo akka hin taane dubbataniiru. Seenaa keessatti yeroo jalqabaaf dorgommii Awurooppaa irratti hirmaataa taanaan qarshii baasta malee hin qusattu jechuunis komii qaban dubbatan. Gareen kun deeggarsa abbootii qabeenyaa irraa dhaabuu isaaniitti akka aaran kan dubbatan leenjisaan kun isaan qarshii qusachuu filataniiru jechuunis dubbatan. Miidhamni isaa kaleessaas sodaa isaanitti uumuus dubbataniiru. Waancaa Afrikaa irrattis arguu dhiisuu dandeenyaa jechuun dubbatan. Rikardii cabsuuf hin taphadhu jechuun Laamiin Yaamaal dubbate. Taphataan sarara fuulduraa Baarseloonaa Laamiin Yaamaal kan hin taphadhu Rikardii cabsuuf miti jechuun yaada isaa kenneera. Rikardiiwwan hunda cabsuu fi galchii miliyoona lakkoofsisuuf hin taphadha miti kan jedhe Laamiin Yaamaal kubbaa miilaa bashannanaaf hin taphadhas jedheera. Morokoof jaalala addaan qaba. Biyya koo kan biraadha. Haa ta'u malee kubbaan miilaa Awurooppaa hordoftoota hedduu qaba. Speen waliin waancaa addunyaa injifachuuf carraa isaan qaba jechuun Laamiin Yaamaal dubbateera. Odeeffannoo keenya xumuraatiin ammoo Al Hilaal Yaasiin Buunoo akka tursuu barbaadu Morokoo gaafate. Kilabiin Saudi Arabiyaa Al Hilaal goolii eegaa Yaasiin Buunoo waancaa Afrikaa irratti akka hin waamamne gaafachuu isaatu gabaafame. Al Hilaal gareen biyyaalessaa Morokoo Yaasiin Buunoo akka waamneefatti gaafachuu isaa ifoomee jira. Haa ta'u malee Federeeshiniin kubbaa miilaa Morokoo mariin geggeeffamus gaaffii kana fudhachuu diduu isaatu gabaafame. Waancaan Afrikaa bara 2025 Morokootti geggeeffamu guyyoota 20 booda ni eegala. Egaan kabajamtoota wiirtuu ispoortii oduun galgala kanaaf qabanne kan hangammaatti daawwattanidha. YouTube keenya subscribe, share, like gochaa odeeffannoowwan hafan waliin turtii gaarii.